حافورك وانا خيسة جيتو نتفكاتي أي كلامتي يا رجال تالي بيران جرو واري سودان نتفكات Ati gifti to mal sodata. Namni wan sodatu kabane. Satu sodata ni. Jangan sih. Taga. Oh my god. Jangan pergi. Akan itibaredu. Garura kini tak kudu makan. Okay? Pakin Lisa. أمنوا جسمي أنا. كم أبدو ما تهدي ماله؟ سلالة كستين يا نبيت تجانا. لا كستين سكومي. بريدنا أساسا إيش بساط يكر في قافة أنتو. نايلي. مالين جري بريدن جري ماله؟ هني جونايلي. خنا منا فوكسي رومان كبتيو تيسي ويو. الدنيا كنا أرجعت يو كيستين ولين أني دعوة ماله؟ Osu bareda yang masih matentang. Sila jerun ni bareti. Difti. Jerun bareda miti yo min jade. Jerun akka gaariitti bareedaadha malee. Jiruun kan bareeduu danda'uuni haaluma nuti itti geggeessine fakkeenyaaf jiruu haalli itti geggeessine yoo hamaa ta'e jiruun badaa dhufu yoommoo akka gaariitti jabeessinee guddinaaf yaadne guddachaa jireenya keenyallee akkasumatti nu bareedaa dhufu. Lakki giftii kun jiruun akka gaariitti bareedaadha siniin jedheera. Allahu, dua jinjir tamo. Yaa. Injirtu barqottee jirtee sinimmoo kanuma xibaartu. Wala kasi yoom si galabo. Deessi. Guyyaa tokko ni galaafi. Of. Wanti dhufneef wal mormii taasisuuf yookaan kan dhaga'uuf miti, okay? Come on. Oh my God. Yookiin immoo akkuma kiyya mana keessan qabadha. Jiruu keessan ijaara. Dhugumaan isin jedhaaba. Ayo giddo, kan berat tidak boleh tafah. Kamu dah orang berawan asuh. Siapa mata tu? Wanu makan dia nu Arab sejar tahu. Oh, Arab somiti. Ani sini Arab sanjeru. Baga. Wow. Herum barana. Alute. Harawal fudu borwaliku single man zasid. Kana mana? Akka kiyyatti jiraatanii isinii wayya. Waaw. Dhiira barana. Dhukkuba sammuu. Dhugaan sitti maal dhukkuba sammuu. Jaalala hin beekanii, jibba hin beekanii. Jaallatumaaf na jaallattee siin jedhu. Jibbitumaaf na jibbitee siin jedhu. Wanti hundumtuu kas wal jalaa dhooftee jedhu. Difti. Dhiiraaf dubbiin tokkollee galtee hin beeku. Ofuma itti baarinaan. Malan beekanii, falan beekanii, sammuullee si nyaatan, obsa hin qaban. Arraasiif du'eesiif maraadhee siin jedhu. Takka qeesee wajjin ciisnaani, numtee dubbiin. Dhuguma yaala galeellee si ilaaluun barbaadu. Kanaa dhiirri waan si injifatanitti fakkaata. Addunyaan hundumtuu harka isaa keessa waan galteetti fakkaata. Anatu sii beekaa jechuu eegala.
eenyummaa kee sammuu kee waa hunduma kee kontirool gochuu barbaade. Anatu siif beekaa jedha. Giiftii koo waan akkanaa kana. Namni hundinuu takkoo miti. Dhiirri hundumti seesanuu eessatti tokko ta'uu dhiisanii beeku. Surrii kan uffattu hundumtuu. Dhiisi maal godha? Dhugubaanis jira namni naahilii dubbatee amansiisuu danda'e badhaasa guddaa argachuu qaba. Filatanii haadha koo waan biraa immoo waan na gammachiisu keessa siistama biyya kana dhiira biyya keenyaatiif qoricha qortutti taatee jirti. Ashuu siistamiin galuu fi diddeetti. Waan isaan qofaatu siistama keessa galuu dadhabee rakkachaa jira. Nuti hunduu yeroo jalqabaateef rakkachaatuma baane. Giiftii koo siistamiin galuu fi diddee akka bishaan gabateerra la harka koo kana argitu ni akka bishaan gabateerra akkas ta'aa jiru. Rakkina qabda. Wanni guddaan saalaa wal gargar baasanii wal komachuu qofa osoo hin ta'in dafanii siistama keessa galuu danda'udha. Jiruuf jireenyaas baalaansii godhanii jiraachuu danda'uun sadarkaa guddinaatti natti fakkaata. Ati naa jiraadhu giiftii koo. Argitee? Jireenya bultii horachuudhaa fi waa gamaa gamanaanii wasaasaa walii qabatan malee olaantummaa gar tokko qofaan waan deemuu miti. Siistama jiruu jaalalaatii fi wal qarqaarsii murteessaadha. Kennanii fudhachuu barbaachisaa, obsaa fi wal dandeettii gaafataa, mariif wal jalaa dhageettii feesisaa. Baba. Dhiiraaf dubbiin tokkollee galtee illee ofuma hin xibaarinaa. Ajaa'iba kanatti ta'umoo dhiirti nu komatti. Nuti isaan komanne. Tokko osoo komatu jibbinsi nu jidduutti uumamaa dhufu jira bara. Rakkina tokko jira. Rakkina sana keessa furmaanni isaa maalinni jennee furmaata isaan barbaannuuf callisneetuma kompileen goona gaafu. Rakkina uumame sanii furmaata itti kan nu dhiisneeti. Rakkina irratti rakkina ida'uu jaalanna. Yaa, wherever. Yogguu rakkinni jirtu alkoolii irratti dhuddee rakkina kee irraanfatta. Sinoon hin dabalattanii? Hasanti silaa waatiin dhuguu teessee warra dhuddaan dhugutti bashannantanii? Smart, haa? Sodaa fi yeroo guutiin jira nagaya. Good for you. Hey! Waan Saamirraa bishee fadhi ergitanitti? Maali isa gamatee immoo? Makiina haaraa na baasuu deema fa'i. What? Yaa? Naahili, ani waan kana keessaan qabu wanni kanaa kun tasuma naaf hin galu. Hello girl! Wanta akkasii galuu qaba malee. What? Yaa! Wanni akkasii akkamitti nu galuu barbaadde? Jireenya namatti taphattee kan kee yoo tolfachaa jirtu xiqqoo malee itti nagaamu? Kun baraan tasuma isinii hin galu. Akka kiyya kanatu dhugaatii dhuddanii isinii galuu eegala bara. Yaa. Mee akkamitti nu galuu barbaadde? Afichume, amma siistama keessa galla jettanii turre akka qorannoo kiyyaatti siistama Ameerikaa keessa seenuuf tokkoffaa dhiira of toltu. Dubartiidhaaf kabaja hin qabne. Dubartummaa keetti fayyadamtee kabaja agarsiista. Sii galee? Horii jara saamaatti kabajaa nu barsiistan. Of course. Yaa. Naahili, maal taate haala ammatti deemaa jirtu kun garuu eessa akka si geessuu danda'u ni beektaa? Qorannoon kiyya waan cimaa ta'eef xuruutti dhaggeeffadha. Makiina haaraa dhuftu. Like Range Rover, Mercedes, gala malee bichisiisti. Yoo dandeesse kashiidhaan. Yookaan immoo daayimandii jinnii jaankaa gala malee bichisiisti. Hanga harki isaa lamaan hojiidhaan. Jedhee goggogeefu as gootee bukkeedhaa deemta. Kana malee hin ta'u dubbiin giiftii koo. Kun immoo qorannoo maal jedhaniiti? Kunmoo qorannoo naahilipiidiyaa jedhama. Maal abbaa kee gorfita? Ammaan tanan saayikiloopiidiyaa irratti baasa kana. Oh my God.
Yoo si dhaggeeffatani. Maal hedduu haasa'e Kana naa baruu keetiif galatoon. No, achitti kaffallaa. Oh. Ni asaama. Ani har'a? Oh my god. I'm good, I think. No, thank you. Thank you. Udah men. Sambal? Oh. Okay. Oh, achitti kaffalu? Think yeah. Haasa'u ati bakka battanii jirtu maali haasaan keessa kun? Oh yeah. Hiriyoota kooti isaan akkam? Eenyutu jedhama maqaan kan kee? Naahili. Naahili. Wal barnoota gaarii? Oh, wal barnoota gaarii. Egaa boo dhugaatii wayii fudhadhu. Okay, sure. Eenyu siin jedha? Suutu masih mujira mas aki yalle. Sir, can I get a Malibu pineapple please? Thank you. See, maal haasaan keessa kun haasaa baay'ee namatti mi'aawu tokko battanii jirtu. Yaa, Keessumaa ijoolleen immoo baal gaafsi argani baay'ee hedduun tolta haasaa. galatoomii baay'ee. Hedduu si baruu sababiin barbaaduuf mee nambara kan keenyaa waan akka inni Oh, nambara koo? Yeah, sure. atumti barreeffadhu mee akkasii ta'u. Yeah, Kan yoon. jiraata? Yeah. Fakkaadhu? Cheers. Hiriyoonni kee natti hin gaddammini? No, it's okay. Homaan jedha. Baay'ee galatooma. Galanni kee hin badu. Maqaa bareedaa, maqaa bareedaa. Thank you. Welcome day, my Rabbi. Rabon. Fire. Fire. Hey, cousin. Kata. How's hangover, sweetheart? It's okay. Ati bari yeroo yoo ta'e wajjin taatu anaan heeraan fattachuu. Sorry, babe. Addunyaa biyyan baa kana keessatti an hiriyoota hin qabu keessa jirman qabaa bar. Obboleewwanuma garaa tokko bayaanee natti fakkaataniif. Yaa sirrii dhugaa keeti beektaa anillee sitti qoosaatiin jira biyyan baa kana keessatti akkanatti ol gammachiisuun ol taphachiisanii ol arguun hedduu barbaachisaadha. Ouch. Maal taate?
Inni si dhiisa yoo buna yoo itti kottu ciree ajaa'ibaa tokko si hojjedhee hin jira. Come on. Jalatee? Wow. Anu apa tadi kan? Oh ya, baby. Wah, iya kalau tahu juga. Beri gifti kok. Lah, nak. Saya kak. Dia mun nama jelek tak saat itu ge. Yeroo dhambatan bakka nama kita kosi kopi. Ah, baby. Saala mantap kalau foto so. Kopai nih actually, agak nama dia pakai nana. Makasih. Oh ya. Kopai. Tahu saat ini. Ya, berpikir sih buat kopai kan. Shaki Portugala ko shaki dia ko kutu haruma shaki Sorry. Maali maal taate? Ifama bareedduu si biroo hin dabru tasa similladhe. Fuulduratti deemuuf tarkaanfii rakkadhe. Garaan na rifatti miilli na sakaalame. Duubatti na deebiste. Sin gaafadhaa garuu maaliif irrifadhe yeroon si arge? Si gaafachuu jiraa bara naa deebis. Maaliif irrifadhe yeroon si arge? Akkamittiin beekuu danda'a? Hogga kofaltu ni bareedda. Namni mucayyoo bareedduu sana daawuntaawunitti ergee ofii isaatiif aptaawun taa'u kun kanuma akka. Laki, ha aptaawun taa'u saniitu hin jirre. Dhugaadha. Akkas taanaan harka fuune. Ayyee. Naasifoo hin jedhama. Asaantii naan jaara. Hiriyoonni koo naasifoo jedhanii na yaaman. Akkasii mijjaan yaamuu ni dandeessa. Maqaa bareedaa qabda garuu. Oromoon turuu maqaa bareedaa baasuu ni beeka. Barachaa jirtamoo? Yaa, loo. Oh. Garuu nama dhala nyaatu akka hin taane seera barattu san hojiirra oolchittiin dalaguu qabda. Nama seeratti dabruu adabuuf kan hin barachaa jirre. Good. Ani faarmaasistiidha. Okay. Interesting. Ayyee. Wal barnoota gaarii naa ta'uu Dhiifama bareedduu dhaabbatatti afaan si goggoysee mi? Yaa garuu yeroo fi bakka taa'umsaatiin namaaf hin mijoonne anillee namaan tana mana ga'ee sanboota hiriyoota kiyyaa wajjin beellama waan hin qabuuf deemuu kiyyaati yeroo biraa goonaa dhiifama. Hayyama kee yoon ta'e bilbila kee argachuu ni danda'a? Please. Please. Ayega. Ayega. Nagano. Mama lebbaasaa xibaara. Asaantiin maal taatee turte garuu? Lufti maal taatee? Oh, kunnoo yoo dhufte. Dhiifama guddaa si jalaa. Toleemi akka? Nagaa. Akka? Maal? Eeguma durii sirbina. Har'a maaloo hojii jedhan. Gurbaa tokkotu ijoollee irra buufatee. Ayyee.
Achi hoo? Ashiisaa fi bareeda biran dabran hin jirre. No way. Wala. Ati illee jarraa buufattee egaa. Okay. Ani kana hin amanu. Garuu dhiira dhibba tokko wajjin wal si barsiisa jennaan diddee. Naahilii. Dhiira dhibba tokko wajjin wal barachuu jechuun bar wal barachuu jechuun walii galuu fi walii ta'uu jechuu miti. Maal taatee? Yaa! Garuu kan akkasitti onnee keessa kan qabu keessatti naa fuudhe. Ati dhuguma jettaayi. Yaa siyaamii. Dhufti onneetii agartee akka baabura gaazaa akka duriitti dhokdhok jee na keessaa bahuuf deemte. So tell me. Akkam bareeda? Maal fakkaata? Eegaltee moo? Qaba? Haa haa. Baruutu narra jira. Ni barataa jettee ko. Kanuma haasa'e. Nama laaltu qarshii laaltu. Hee naasifoo biyyan deema jettee turte yoom deemta? Faamilii fi bu'aa siif kennadha. Namni hogguu biyya deemuuf ka'u waa hedduutu isa yaachisa. Hello? Sorry, maal jettee turte? Are you okay? Biyyan deemattee akkas yaada keessa seenta? Sorry, I mean, waan biyyaa na gaafatte? Gidduu kana yaada hamaa keessa seente jirta. What's up? I'm in trouble, man. At work? Oh my god. Qoricha dogoggoraatiin patientiidhaaf kenne kanaan hin jedhu. No, not at all. So what happened? Just, Just what? I think I'm in love, man. Wow. Si qabdee jaalalti isheen biyya qabdu sunis. Not funny. I never felt this way, though. Are you serious? Yes, I mean, kaleessa guyyaa guutuu bilbilee fi ture hin kaastu. Arras deebisee bilbilee garuu deebiin hin jiru. You know, yeroo takka takka beektaa dubartoonni namatti cimu. Ammoo bilbilli faarraa badee ta'uu danda'a yookaan immoo akkuma amma jirtu kana siyaachisuudhaaf jedhanii beekaa sitti taphachuu dandeessi beektaa durba bara kanaa namanidha. You know, waan ilma namaa quunnamu hin beekaniiti. Yeah. Haga dandeessetti just be positive. Yeah, I'll try. Egaa buna sana silaas dhugaa hin jirtuuti yoo dandeesse tugoo godhadhu. Dalagaa deemuun sa'aatii nutti geera kan deemna. Shamiza kee immoo sirreeffachuun irraanfate.
هذا مالك إيش مالك جدي؟ هنقرقر الربا مليان بولا بر. أوف أنا خنينجو هذا. كشو مليته وانياتو. لك أكيد كشو مليته. حيوان دوغمان سيفيت. مالي أسوأ منو كيف. حيوان ما دوغن هو. ما تكون بابا. دوبا يون دويني أكمل غراك قلتي كنيني فرطة. نجا نياتشان ولا نياتشان. أبشر سيفايت يوم أنتاتو. بالبلاي. Hey, see you. Baay'ee guddaadhi fama bareedootiyya. Amma dhufuuttan jira. Ummaa rakkatiin suuta jettee dhaqqabuu ni dandeessaa bar. Ameenyuuf si bira jira Naahilin jirti? Asna bira jirti. Good. Amma dhufaa jira. Kunoo amma dalagaarra dhufadhee bahee dhiifama. Amma dhufaa jira, okay? Haa ta'u. Hayyee. Okay. Hayyee baay. Hayyee. Ada. Si ameen bilbila si bilbiltee ammaan tana ergaa si dhaamtee jirti hangaan dhufu jettee. Laftee jirti. Qoricha fudhattu kanaan saa walleen hedduu rafti ni beekta. Haadhumatti tana dhaltee natti fakkaatti. Asanti. Kottu bilbila kee kaasi. Oops, missed call is it you? 100 missed call? What? Nas? Huh? Mark. Yeroo tokkollee kaastee hafuura isii osoo hin dhagaye. Yookaan immoo voice mail dhibba tokkotu jira ta'a beeka. Wow, intalli cimte. Wow. Oh my God, khalee akkaaniin bilbila kiyya asitti irraanfadhetti ammaan tana arkoo kiyyaa dhugaa rabbii. Kun ilaalaa jira. As kan nime. Maal ilaalaa jirtu?
guyyaa tokkotti guyyaa tokkos miisdi koolii amma kan أسخني مئة مو turi ما توخيتي أسخني naas paaswordi sana laaddu. Oh really? Are you serious? Dhaga'uun barbaada yeroo inni bareedduu koo giiftii koo si yaadee si jaalladha yeroo inni jedhu dhaggeeffachuu barbaada. توخيتي أسخني ما تديتي Don't exaggerate please عدادة عدادة Asaanti. Kottu fuudhi bilbila kana iyyaa jira. Asaanti. Asaanti. Kottu fuudhi bilbila kana. Okay مالتات لات أوه أسنتي guyyuma tokkoon nama maraachuu jirta. Asante Nanjar. Gurbaa waa tuqsiisteen beennu harkumaaf miilaan daa'imsiisaa jirta gaa. Garuu maal abbaa isaanii akkeessi yoo harkaaf miilaa warra dhiiraa kana daa'imsiisan malee ta'u. Ati moo qooqa kee qaqqabadhume adaadaa rafu jirtii mi maal ta'u kee? Okay. Please al takka dawwaliif beesu. Asuko, my baby, my darling. Yeroo ni jedhu dhaga'uu barbaada. Ati maal taatee fayyaa qabdee? Ajaa'iba qabdaa barate. Maalatiin jaalladhee fammeessi ta'u? Guyyuma tokko immoo. Asitiyyaa erga si biraa deemee eegalee si osoo hin taane yeroo siin itti wal argeef bakka siin itti wal argisan abaaraa jira. Maaliif siin wal argeef wal bareef gaabbaa jira. Abjuu natti taate hedduu wajjin turree kanaa sana jechuu baadhullee miidhaginni kee kan keessaa kan gubbaa caalee calaqqisa. Haalli haasawa keetii suutumee ta'uun amala gaariif kabajaa akka namaa qabdu hima. Uumama hundaan badhaafamtee jirta. Hafuura kee dhabuun eda obsee bulee har'a ooltii na dhorgitee jirti. Maal akka na tushsiistee na biraa deemte hin beeku. Please yeroo tokko kaasee nin jira nagun nagaya qaba qofa naan jedhi. Ana lubbuun na keessaa ba'uuf deemti. Hafuura natti deebisi.
Giftiko, jaalali hoytu roonni namaa tuttu hadhooftuu namatti kaasti. Nageenye? Nagaadha. Maal jette? Naahilii, come on. Haa ta'u mee? If I'm gay, it's okay. Meelee adaadha? Adaadhaan mana hirribaa jirti. Dadhabdee irra jirti. Garuu akkamitti balaan kun irra ga'uu danda'a? Osoo shaawara fudhachaa jirtuuti shirgi gaattee kufte. Anumaa hojii galu jiru qoqqasii shaawara keessaa dhage. Sanboota kana jees itti bakkutti. It's okay. It's okay, Abshir, wal bira jirra. Abshir. Taa'is yaame. Baay'ee nama gaddisiisti. Amma xiqqoo booda isii kaasuun kiyyan oolu qoricha liqimsuutu irra jira beekte. I'm sorry, bro. I'm sorry. Really sorry. I'm sorry. Hee Naasifoo, akkam jirta? Si jalaa baduu xiyyaaf dhiifama guddaan si gaafadha. Ede hospitaalaan bule. Hospitaala? Sababni adaadaan tiyya dhukkubsatteefin hospitaala bule. Bilbilli xiyyaas fudhadhee waan hin deemneef si bilbiluu hin dandeenye. Oh, baby. Thank you so much. Anibar? Boodaan siif bilbila. Adaadhaan hoo? Maal taate laata? Osoo ati akka tasaatti achi arguunii baatte adaan achuma keessatti duuti jechuudha bara. Maarree eenyutu dirmataaf jetteeti. Ollaan dhaga'us namaan dirmatu. Ollaan illee dhaga'u wayya beektaa? At least poolisiitti bilbilu. Ani bar apartimentiin an keessatti galu gurraacha galu diimaana galu waan beeku tokko illee hin qabu. Ati moo? Maali? Naahili. Kaati wallaalte eenyu haa beekure? Ati, it's okay. Wajjin jirra Abshiruun takkan taatu seen. Galatooma. Osoo siin jiraachuu baattan Asu, come on. Waan taatu Abshiru. Waan taatu. Wanuma bira jirra. Haga dandeenyu wal gargaarra. Darara laga ililirare mukeen wabirra dhaabbatu tarree midhaan gosayuun mugudaa garra ashitaa waadii fandishaa muira soora lubbuutti leellisa qalbii gosuma waartuu badhaasa rabbii bareedni uuma faaya addunyaa dhihana
قلبي إفجرينيا إيمان فتو دبي دريسو برد أوما ربين هانوديسو برد أوما ربين هانودي مرأة سوا هميم سوفردا كموجي كبي فله بدا دارمي لغا بليتو غارا go هداكي وجي شمبيرا صور البوتي للي قلبي كوسو موارتو بدا سربي بريني وما فايا الدنيا ديانا قلبي إفجرينيا إيمان فتو دبي دريسو بريد أوما ربين هانوديسو بريد أوما ربين هانودي كان برادي من بربات دركا مغارو كدو سجالة من بيكتا أنا كيتين دقيقة تشتر ما ستنت عندنا اجتماعات ما سنجت أكيد دون جالت Jaanku mucaa gaarii fakkaata. Asuun koo ergii isa wajjin adeemu eegaltee waan badii tokkollee irratti argee hin beeku. Maal godhu garuu ijoolleen si'anaa akkasuma qilleensa irratti daftee waa murteessiti. Qilleensa irrattis immoo diiddii yoo daftee maal godhu? Maal taatu akkasuma immoo karuma seeraa ammoo akkuma seeraatti immoo utuu ergatee tam gaarii ture laata sila. Halkan gaarii qabaadhu. Nagaan naa bulii dhiifti ta'u. I will call you before you sleep, okay? Okay. Bye now. Call you before you sleep, okay?
Please akkati natti aartee jirtu nan beeka. Garuu yeroo ma tokko qofa na dhaggeeffadhu. Wanta ati shakkitu hundumtuu dhugaa miti bara. Sobadha. Ana moonnatti maal ammaltu? Waan cabcaraqii hin qabne kun waa tokko nan fayyadu. Sorry, I'm in a hurry. I have to go. Please. Awaan akkasii waan sirratti dalagu sitti fakkaata? Oh, really? Ammallee amanaan jirtu? Ija koo caalaa akka maaliin amanuu barbaadde? Naasifoo. Maaloodha wanta argite? Hiriyoota koo dhiiraa wajjin hin bashannane kanuma. Hiriyoota koo dhiiraa wajjin bashannanuu hin danda'u? Harka koo nan xureessin. Na duraa godh. Naasifoo, please. Ansin jaalladha bara Naasifoo, please. Please Naasifoo, please. Hangarraa kana gowwoomsi sin ga'u. Yeroo meeqaan dhiira adda addaa wajjin si qabe. Garuu wanni sin jaalladhu dogoggora kee osoo hin beekuu dhiifama siif godhu. Afachume wanni sitti hanqisanii jira. Naasifoo, please. Sitti balleessee tan jira dhiifama naa godhe. Please Naas. Please. Amimmaan sobaate. Onnee koo sammuu koo jaalalaan xaxxee na gowwoomsaatiin baate. Jaalala waan hin siif qabne sitti fakkaata? Come on girl. Addicted natti ta'e naan jeega. Maal? Enough. Get out my boy. Gurratti si dhaggeeffadhu hin qabu. Naasifoo. Naasifoo. Makiinaa naa baaste sana akka waadaa naa galtetti kaffaltee fixuu qabdu. Oh really? Is that all you want? Hangarraa na gowwoomsaa turte jechuudha? I'm so stupid. You know what? You don't want to waste my time anymore. Naasifoo! Naas! Please, Naasifoo! Naasifoo! Hey Nasifo. Har'a ala tuluun kiyya nafu hiriyoota kiyya na dallamee jira.
Hey, whatever you do, don't get drunk. Wah. Bakka si bilee dhufu? Nope. Asii kan dubettame? Ani nama abbaa warraa ta'uuf deema. Kanaafuu dhugaatii kanarraa xinnoof qusachuu narra jiraata. Amboleesso inni gaafa yeroon isaa ga'u ni qaqqabaa. Hin jarjarin. Ammumarraa asantiin tiyya na leenjisu jirti. You know, maybe isin waan hin dhumneef ta'uu mala. Maaliif gowwomta? Beektaa? Naawol, anammoo isa gammachiisu baay'ee. Onnee teetis, sammuu teetis, waa hundaa kee boojitee jirti jechuudha. Nope, she's not that kind of person. She has a lot of quality. She got good attitude. She's different. Ila, dubartoota an kana dura beeku hundarraa isheen adda. Uh-oh. Adeeroo is in love. Hedduu jaaladhaan. Fedhinnaa kee ittiin buutu waan jaalala keenya diiguu danda'u hundarraa of eeyti. Guddina keenya tattaaffii baay'ee gooti. Si kabajji. Si amanti shakkiin heddummeessitu. Wow. She's a really good girl. I'm so happy for you, man. Ammoo jiruu ammaan tana keessatti dubartii akkasii argachuun hedduu nama rakkisa. Maal qabatu mucayyoo akkasii argadde? Keessumaatii namni jaban ammaa kaleessa wal baree har'a waa hedduu wajjin dabarsee wal mammaraachisee wal biraa deema. Beellamni keenya har'aa miti. Ati beellama maal ta'e yoo ta'u wajjin qabatte? Asumaan hin dagadhe beekaa. Anammoo akka wajjin deemtu barbaada. Homaan akkoo hin qabu. Ijoollee yeroo tokkootiif bilbilee itti himuun hin danda'a. So wal argina rakkoo. Waan hundaafuu thanks for the ride. Galgala wal agarraa. See you later. Nagaa.
ijaan wal argina jedhee takkaalee yaade hin beeku. Small world, haa? Waggaa lama booda dhuftee sammuu koo na jeeqxa? Steetan irraa muuvii godheef. Yaadannoon kee bakka bashannanaa hunda waan jiruufi. Edaanuu ati asitti muuvii goote? Osoon kana beekee steetatti jirtu kanan dhufan ture. Maal godhuun narra jira? Oo asaantii! Balaa kana gidduutti seenuu baattee baay'ee natti tola ture. Akkam nagaa? Akkam nagaa fayyasiu? Nagauma jira. Laaqanaaf baay'atan si bilbilaa jira akkamati? Hojiin akkam? Hojiin hoomaan jedhu keessuma gugguufaa jirraa kunoo. Hadha guyyaa kee akkamitti dabarsaa jirta? Hadha ofa qabdaa miti? Amma kun osoo agartee laaqana godhee mana qulqulleessee laawundarii godhuu qofaan na hafe osoo agartee. Jabaattee maarree? Maarree guyyaa kee har'a kanaan dabarsuu deemta moo akkam? Lakkii booda irratti naasifoo wajjin beellama qabna. Naasifoon akkam? Nagee qaba fayyuma. Asuu kiyyaa wanta kun irraanfadhee beektaa? Maali nagaa miti? Haajaa jabduu wayitiif si barbaada. Akkuma dalagaarraa baay'een si arguu danda'a? Maal taati? Yogguma si arguu sitti maaloo beellama kee kanarraa kaansannaaf godhee annaaf jedhiiti. Maaloo please. Okay. Hayyee rakkinaan qabu. Naasifoodhaaf bilbileetiin itti hima. Rakkinni hin jiru naasifoottan itti bilbilee natti hima. Hayyee nageetti gaa. Hayyee gaa bareeda. Hayyee baay'ee. Hey beautiful. Hey baby. Akkam naa oolte? Sorry hojiin natti baay'ateef siif hin bilbileen. Uummata akka illee rakkinan qabu. Dhiifamaanis hojii irratti siif bilbiluu xiyyaaf. Sa'aatii feetee bilbiluu mirga qabda. Sagalee ta'e yeroo dhaga'u enerjii naa idaa. Hey Naasi. Yaa beeb. Arraan tana siyaamiin bilbilteeti haajaa jabduu takka qabdii natti fakkaateeti akka booda wal agarru barbaaddeeti. So dhufteeti isiin pik nagootee wajji deemnaa. Har'a waliin garuu jechuudha? Yaa beellama keenya kana kaansilii godhuudhaaf. Hangam takkallee akka na tursiistu hin beeku. Yeah, I'm sorry. Eessa deemuuf? Ammaan durallee bikka deemnu natti hin himne garuu hogguu wal agarree sitti himnaanaan jettee turte. Hayyee yeroo isii biraa fixattetti naa bilbili gaa. Hayyee siif hin bilbilaa. Okay, sweetheart, no problem. I'll call you later. I love you. I love you too.
Naahilii akkam nagaa jirtaa? Ajaa'ibsiisa. Maaltu? Dhalli namaa kun Dhalli namaa maal ta'e? irraa dhala namaa gidduu jiru. Gidira maalii? Kan gadi nama cabsu. Maaltu immoo nu gaccabsaa naaf hin galle? Qurxummiin harkaa baate tokko na damsuuf yaali gochaa jira. Qurxummii maali immoo? Akkamitti sirkaa baatee ammoo akkamitti qabu yaaddeme? Anaafuu naan galle kan itti qaba. Garuu bakka fedhe seenuuf qurxummichi kanuma kooti. Intala qurxummii qabaa jettee laga seentee achuma keessa naaf hin adara. Saafii yaaddee tooftaa isaa akka gaariitti itti beeka. Fisher girl, huh? Okay, well, be careful and good luck. Ofiifoo duutii maaf ofuutii jedhame. Har'ammoo akkam siyaasofsiisaa jira? Se'ame rakkattee cinqamtee wanti hundumtuu humna kee ol ta'e beektaa? Naahilii. Dhala namaa ta'ee kan hin rakkanne hin jiru. Garuu maal taate maal rakkatte mee? Baraa fi furguggee dhahanii dabarsan jettee Naahilii. Naahilii? Mee maal rakkatte Naahilii? Never mind. Hojiin akkamii? Hojii namaan jedhu hadha beellama qabnaa hin beektaa miti? Yes, mom. Isuma si yaadachiisuufan. Yes, madam. Be on time. Waan hedduu nu gargaarta immoo. I will. Egaa laaqanaaf baay'atan si bilbilaa jira. Wanta ta'e garuu booda bal'inaan natti hin taa'ee. Okay, bye-bye. Akkam haasofsiisaanii jira ammoo adda. Cayyoon tun. Haasaan isheetii fi amalli isheetiin jijjiiramee jira barana. Sa'aatii na jalaan gubin. Hangaarraa kana wawwabsisin gahu. Amma garuu naga. Gurrattiin si dhaggeeffadhu hin qabu. Qilee boy! Eessatti geessiteef gaarra? Anaaf jettee jaalallee kellee dhiistee galatoomiga. An dafees biraa deemuun irra jira dhugaa rabbiitiin si jaala. Akka Naahiliin jette egaa yeroo tokko dhiira qunxuutuun. Ani waan akkanaa kanan godhu laala. Akkas taanan ammaan tanaan si biraa deebi'aa. Kanaaf jecha wareegama kafaluun qabdu jechuudha. Maali maal taate mee Naahil? Yeroo tokko dhiira qunxuutuun yoo sin jedhu bar. Dhiiroo qunxuutuun jechuun abbaa manaa keetii hojii oollottee moo? Waan maraatiif seennee haasofname.
اوكي انا اللي So, akka miree bilbilteefi? Jirti garuu like yeah. Maalitti nimne? Itti mee ture garuu hin beektametti isheen akkatti jirtu gaafa akkasii saadhaan argamtee hin beekti. Inni dhufaa jetteerti garuu dhifama jetteerti akkas Sorry. Asu. Asante. Please. Happy birthday. Thank you. Even untuk bahasa Indonesia. Asante. No, tunggu dulu. Tunggu dulu. No. Alright. Good? Makinay good? I'm fine.
Fine. You know what? I That's okay, you can know. don't know. Chinese for that. You know what? Let's make it here, right? Yeah, I see. May I see you? Open up. What? Yeah, is that? Can you move to Asin mah, anak tu macam. Alright, okay. Waktu kemarin, kau minta tanah nak kampak. Yeah. Apa macam tu? Whatever. Ikut mata aku. Malam desa of you bed. Sana scan ni je, scan mai sana. Here. Okay, I got it. Come on. Alright. Well, I don't need to sit there. Polisi nu kau tak pemantai. Polisi. I'm tired. Kita nak cuci semua nak. Ashanti, Turiati. Macam tu betul. Ada ke doktor kasih kau dah? Come on. No. Fatin injira, please. Jangan itai. Si bel tiket modal. No. Si bel tiket. No. Alright, get married again. I want to come do it. Lunne. Senjera. Yeah. Isa. Lunne ya leki. Come on. Isa kasih kau dah kudo. Meago. Isyek rumah tidak boleh cuci rentu deh. No. Ya, isa rumah semua tiket nuna rentu. What's your name? The big. Huh? Macam tu. My goodness. Come on. Ende. Ashanti. Hey Nahili, one baradu nasi ko jama, isini siriati nahi bijamsi kari. Waggaa dheeraa dura nama tokko takka sadii nama amantu. Me hasan Anyway, naatiin jedhama fi Barnoota gaarii. achi keessatti wal arguu keenyaaf garuu lakkuu waan isin ifannoo si fakkaata? Waggaa lama hedduutti dheeratee ture. Okay. Kan dhiisu yoo barbaadde ajaja hundumaan tola jechee fudhachuu qabdi. Kanaan achi waa hedduu balleessite. Guyyaan har'aa kun baay'ee guyyaan ajjabaati. Birthday jaalalleetii yaada. Isin gammachiisuu barbaadaniis. Kanaaf siriyaa kooti bara. Walumallee fiigu. Sun hiriyaa keeti? Akkasii mana tokko keessa galtan beeka. By the way, hospitaalota keessaa hojjettu. Hospitaala bareedaadha. Anyway. Yeah. Oh, volvete más al sur. No. Beeku. Hiriyaa godhanii waliin baan jedhama.
Otii ol jibbine addaan baanellee uumaan tokko itti fakkaatu ture. Eebanne deemasi deemi balbala korra balbala korra hin ga'in Asuu akkuma darbusee wata kunaaf ayyaama adaada please. asuu jette deemi adaadaa kee barbaaddadhu asuu beektaa waan mucaa korraan geessiste ati balaarraan geessiste mucaa korraan maqaa keetiif jette mucaa koo fuutee kanarra geesse maqaa keetiif jette akkas taate mucaa kun deemi. Galaadaadha natu badii qaba. Garuu baatii jaha guutuu eegga balaan kun ishee rakkee asuu argeetiin hin beeku. Sima tokko akka ishee argu na hayyama adaadha please adaadha. Beektaa ani ijuma keeyyuu arguun barbaadu ija isheette ijuma keeyyuu arguun barbaadu ani deemi balbala korra. Sima tokko duwwaa naa hayyama. Deemi hin jedhe yoo maal jedhe yoo maal jedhe yoo dubbadhe si gala waggisitti dhaga'ama. Akka lapheen koo tam akka gubachaa jiru hin beektu ati. Adaadha akkuma tasuu jaallattu anis jaalladha. Maal jaalala akka ta'e maal akka ta'e beekta. Asuu bari akkuma jaallattu hin jaalladha amanis. Abboo ajaa'iba rabbii ammati waa'ee jaalalaa na barsiisa. Kana dhaga'uuf gurri nartii iyyate jaartiin jiran. Jaalala maali beekta ati? Yeroo mucaa koo fuutee balaarraan geessiste. Na asoko nan dhufa. Nan dhufa. Atau giftii kiyya. Asumti. Asura. Beektaa isheen mamurii isa luusii gootee jirti. Sin beektu akka isheen si beektu sin barbaadu. Deemasi. Yaalattu asunni kun yaalattu. Ani siif jedhee mucaa kana eessatti akka geessu hin beeku ani. Biyyan itti waggaa dheeraa jiraadhe keessa siif jedhee eessa akka itti geessu sin beeku ani. Deemi asinarraa. Meemurii ishee. Deemu. Gurbaa kana haadha isaati wajjiniin biyyatti wal beennaa ati garuu hin beektu. Duuba maaliif asitti deddeebi'a? Mee kottu mee isa booddee haasa'uunaa laaqana nyaannaa kottu. Garuu adaadaa gurbaan kun nama rakkatee rakkina isaa namni hubachuu dhabeef tokko fakkaata. Mee kottu giftii qaba. Kottu dhalatu.
sadii booda haala kanaan ol agarre kaayanii beeku. Traafikiitu argite dhugaa karaarri oomaa asittis immoo argite tiraafikii tokko ni argate. Gaafoo karuma haasoftaa. Please qoy sitti nima. Maalatti himtaa? Maal himu? Yeroo ammaa kana beektaa Freni bathroom ni deema. Angamachu jira? Xiqqootu tureyyuu. Maaliif ture? Hin beekne gaame. Hin beekne. Ambarsi hojii wal argee seene. No, qaxirraa barbaadanii jiran argine. Okay. Check godhaan. Hayyee. Akkas beektaa.
Kinaapa beekas. Asaanti moo? Akkasaan jedhee wanta gochuun irra ture hundumaa yaaleetiin ture. Amma sirraan barbaadu narraa deemi amma. Beebi kun kan ta'e yeroo dheeraa dura. Narraa deemi. What? Narraa deemi. Babe, relax. Waan tokko duwwaa na hubadhu. Yoomuyyuu taanaan sin jaalladha. Dhugaadha beektaa. Wanni hundinuu kan ta'e yeroo dheeraa dura. Shiixaani tun eessaa dhuftee akkanatti na jeequ jirti hin beeku. Ani garuu falli jiru asaantiitti himuu qofaadha. Akkam jedheetti hima ammas santiin waan kana dhageesse maal naan jechuu akka dandeessu ni beektaa? Well, ishee irratti hin jaallanne. Wanti kun wanta yeroo dheeraa ta'ee dabreedha. Yaa garuu ana immoo isii dhabee jiraachuu hin danda'u. Dude. Akkanatti himtetti asaantiin nama hubatu tokko naan jetteetta. Yes, but this is different. Garaagarummaa maalii qabame? Naayiliin hiraa isheeti. I know. So I have to think about it. Garuu waan itti yaaduu qabdu tokko asaantiin ni tura malee dhaga'uun isheen oola. Gaafa dhageesse immoo hagam akka nammaatu beekuu qabda. Kanaafuu yeroodhaan yoo itti himte furmaata waan ta'u natti fakkaata. Ittiin yaadame. Meesuu jireenya keessa darbina taphachiisa. Yookiin osooniin waa hunda yaadachuu dandeessi taphachiise natti tola. Garuu egaan kaar aksidentii arkadhee booda waanuma tokko yaadachuu hin dandeenye. Kaar aksidentii? I lost my memory. No. Wanni darbellee numaa naaf hin godhu garuu akka seenatti himame malee. Aadaadhaan tiyye garuu eegan kaar aksidentii arkadhee booda isteetuma jiru san jibbite. Akka muuf goonu murtee isteeti asitti muuf goonu. Ishoo asitti muuf godhuun keessan jaalallee tiyya haadha mana kiyyaatti wal na barsiise jechuudha. I feel guilty though. Maal jette? Anati. Maali rakkinaa jira? Xiqqoo hangas maraamti garuu. So, you want to share? Okay. Maali rakkinni? Seenaa waggaa lama dura ta'e tokkottu as dhufee na jeeqaa jira. Seenaa? Jiyo? Yeah, about my ex.
Ilmoo qabda? No, akkasii miti. So, seenaa natti himteessanii mucayyoon jaalattu takka sirratti cheat gootee waan si cinqitee fi and then you broke up with her, right? Yaa, isteeta jiru sanirraa baqadhee asitti kan godaaneef ciqiccii dadhabeeti. Amma immoo as dhuftee na jeeqaa jirti. Namni ati hin feene tokko dhufee sababni itti si jeequuf hin jiru. Mirga hin qabu. Wanni fedhinnaan ala ta'uu danda'u tokko immoo ni jira jeen yaadu. Giftii ta'u, ani yoon si dhaben hin maraadha. Nan dhabdu. I promise. Okay, namni sun namatti beektu yoo. Waan rakkina qabu natti hin fakkaatu. Mucayyoo waggaa lama tura addaan baane ta'e. Naayiliidha. Naayili? Yeroo tokkolleen dubbisa jennaanii alaabaan isheen du'eetu mun argamanaan jedhu. Garuu adaadaan isee badii guddaa qabdi beektaa? At least meemoorii isee deebisuudhaa fi simaan sitti fayyadamuu qabdii turte. Dhugaa baay'een gaddaaf jireenya isheef. I always blame myself. Amma akkuma jalleetti himna. It is so painful. Murtiin kun ammas taanaani anaaf si gidduu jira. Adaadaa ishee yoo ta'e wanti kun akka eenyu beeku barbaadu. Kanaafi it's up to us, baby, you know. Gargaaruu hin dandeenya ta'a. Yoo akkas goone. Duraayyuu asaantiif naasifuu laaqanaaf waameedii jira. Dhugaa jiru hundinuu baree qulqullinaan namuu yoo addaan bahee wayya. Akkas wayya yoo ta'e haa ta'u. Thank you. Thank you. Galatooma. Nyaanni mi'aawa, baay'ee mi'aawa. Kanaachoo ree. Nagaa kun nama jirra. Hojiin akkam? Yaame. Kottu. Wanti gargaaru jira? Lakkii taphadha. Eessi. Maal jecha dhiftanii? Taa'e. Anumatu isin haasofsiisaa. Nugaa deemnaan usneeme. Hojiin akkam jennaan illee hin dubbanne. Firaamboon. Dhugaatittii kan hin diddeereessin. Lakkee. Ani kun sodaa khiyyaniin qaba. Inni bishaan malee ni mul'atu. Asaantiin Ispoortii tana baay'ifne. Akkasii? Dhuguma dhugaati. akkasumartitti illee hin jirtanii. Har'a gaadhiifama. Wal bira taphachuun bareeda. Asuu. Yaa. Har'a anaaf fireenii wasitti nuti jira. Isin natti himuu keessan duratti garuu ani waan inni isinitti himu tokkotu jira. Maal? Nahidi was his ex-girlfriend. What? I mean, waan hedduu nu rakkisuu miti garuu hiriyummaa keenya akka addaan akka hin booroyne je'eeti waan biraatii miti. Hadha nullee iccitii guddaa tokko sitti himu. Icciti. Garuu wanna kana sitti himu waan barbaadee fi si gargaaruu barbaada. Baay'ee si jaaladha. Si dhabuun fedhu garuu akkuma wanna kana baratte Si gargaaru? Na sodaachisu jirta wayii. Naaf hin galle wayii. I know we want to help you. This traumatic brain injuries that you have could be memory loss for long term or short term. It has treatment. Garuu
Adaadaan ta'e waan follow up si goote natti hin fakkaatu. Haalli kun itti yaalamu nama wajjin dabarsitee haala dabarsitee sanaaf nama sana wajjin waan tokko yeroo yaadattudha. Jechuun akkaaniin isteet irraa muuf godhe sanitti akkaan deebi'uu barbaadde moo akkaaniin deebi'ee dhaqu feete moo naaf hin galle ho'i. Lakki akkas jechuu kiyyaa miti. Isteeta sana keessa nama wajjin dabarsitee sanatu na cinquu jirta siyaame please. waan nu bira jiruufi. Somebody call 911. Asante, come on. Asu.